Jirrtii kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa oduu wajjinaan Munawwar Ahmadi. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee garaagaraa keessa jiran tarkaanfilee garaagaraa fudhachuun injifannoo argachaa jiraachuun gabaafamaa jira. Haaluma kanaan waboon zoonii kibbaa duula bobbaa jaalala mooqiltuutiin gaggeessan magaalaa guddittii Gujii Lixaa Naageele Boranaa dhuunfatee jira. Duulli waraana bilisummaa Oromoo bobbaa jaalala mooqiltuutiin gaggeeffame kunis Cibirraa Soddom Boorootiin hagayya 23 bara 2021 guyyaa kaleessaa galgala magaalaa Naageele Boranaa to'atuun ibsamee jira. Akka gabaasan arganne agarsiisutti wayita waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naageele Boranaa to'atanitti waraanni mootummaa magaalattii keessa jiruu fi bulchitoonni magaalaa gad dhiisanii ba'uun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo suuraalee fi viidiyoolee magaalattii keessatti argamuu isaa ibsu marsaalee hawaasaa irratti maxxansee jira. Suuraalee miseensota waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naageele Boranaa halkan keessaa sa'aatii 2:00 hospitaala guddicha magaalaa Naageele Boranaa fuulduratti kan kaafamte yeroo ta'u, viidiyoon ammoo magaalaa Naageele Boranaa keessatti iddoo Naageele Boranaa Nursing School College jedhamtu akka ta'e miidiyaan sagalee arraataa biyyaalessaa gabaasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa dhiyeenya kana lola humnoota mootummaa waliin gaggeessaa jiruun aanota baay'ee to'achaa ture jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanota to'annoo isaa jala oolchettis uummata waliin marii taasisaa ture jira. Oduma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyoota 8 dabre keessa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu miseensi waraana bilisummaa Oromoo dubbifne tokko hime. Haaluma kanaan Jummata dabre godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnoo Qumbaa iddoo leeqaa dullachaa jedhamtutti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti gaggeesseen miidhaa ulfaataa waraana mootummaarraan ga'uu hima. Waraanni mootummaa leeqaa dullachatti waraana bilisummaa Oromootiin haleelaman madoon hospitaala Naqamteetti dabarfamullee namni dubbifne kun himee jira. Kana malees Wallagga lixaa aanaa Beegii naannoo gabaa Khamisaa jedhamtutti guyyaa dheengaddaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwateen waraana mootummaarraa meeshaa baay'ee boojuu kan hime miseensi waraana bilisummaa Oromoo akkaataa itti deemaa jiruun injifannoo waliigalaa dhiyootti argamtii jira. Dabaluunis guyyaa kaleessaa Dambidolloo aanaa Ishoo keessaa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa milishoonni keessatti baay'atan irratti tarkaanfii fudhateen milishoota 8 boojuun himamee jira. Naannoo Jummata darbe tarkaanfiin fudhatamee ture. Sanbaddura naannoo Wallagga aanaa Nunnoo Qumbaa jala leeqaa dullachaa lafatamu tokko waraana bilisummaa Oromootu bakka inni irratti dhaqee tarkaanfii hamaa irratti fudhatee ture. Miidhaan taatee yeroo sanaa namooti muraasni akkuma sanaan rifeerii Naqamteetti arganiiru garuu odeessa nama achirratti odeessa gaalee namni arginu kennuu hin dandeenye xiqqoo uummatillee achirraa fakkaatee ture. Jiddiisa adeemsa siree turte garuu lolli ganama sa'aatii naannoo 2 irraa ka'ee hanga 6 wayitee ture. Hojii waraana bilisummaa Oromoo gama gamiin iyyuu tarkaanfiin babbareedaa jira. Naannoo lixa Wallaggaallee tarkaanfiin babbareedaa jira. Gama gamiin iyyuu waraana bilisummaa Oromoo gama deemaa irratti adeemsa gaariirra jira. Uummata biratti illee kan fudhatama qabu seenaa gaarii galmeessaa jira jechuudha. Godina Wallagga lixaa naannoo Beegii jalatti waraanni naannoo gabaa Khamisaa kan jedhamutti dheengadda tarkaanfii hamaa fudhatee meeshaa hedduullee irraa eeggatee jira. Naannoo Kaleessallee godinuma Dabdalloo jalatti naannoo Eeshoo kan jedhamutti illee humna dhiite qofaallee lolee kan inni harkaan meeshaa wajjin harkaan qabatee naannoo nama 8 wayii harkaan qabatee jira jechuudha. Godina Arsii lixaa Naageele fi Qoree keessatti waraanni mootummaa humnaan dargaggeessaa gara waraanaa guuraa jiraachuu jiraattonni himaniiti jiran. Akka jiraata naannichaa tokko himutti gochaan humnoonni mootummaa Naageele fi Qoree keessatti hawaasa irratti raawwachaa jiran suukanneessadha. Uummanni yeroo ammaa garbuu facaafataa waan jiruuf qotiyyoo urruu keessatti dhiisanii gara bosonaa baqachaa jiru. Humnoonni addaa guyyoota irraa aanichatti bobbaafame dargaggeessi gara leenjii waraanaa deemuu qabu jechuun dirqamaan galmeessaa jiraachuu fi yoo hin galmaa hojjette reebicha hamaa fi hidhattee nama guuraa jiraachuu hime. Dabaluunis gochaan dabballoonni waraana mootummaa waliin taanii raawwachaa jiran gochaa shiftootaati malee waan mootummaan hojjetu miti jiraatan aanichaa dubbifne. Amma humna addaa reessanii dargaggeessi dirqamaan gara waraanaa deemuu qaba. Walgahii yaa'eeti zoonii irratti leenjii qaba jedhanii tooftaadhaan dargaggeessi amma dirqama baheetiin gara waraanaa deemuu qaba. Abbaa Shaneedha wanni dachii kana jiru jedhanii amma sa'aatii kana akka gaaxamanii ta'eeti du'a obboleetti irra jira masaatii kanaaf wattaddarri kun bu'ee jira. Sangaa battaluma jiru gadi dhaabeeti akkuma jiru dargaggeessi gara bosonaa baqatee amma akka namni dheessan waan jedhu gara gandaatti dachaan amma oduu laftiin bariine ganama isaa 11tti dachaa'eera. Dirqamaan baanii galmeessanii yoo ati galma hojjette tumamtaa hin dhiitamtaa akka fedhansi godhanii bakka
wanni gusee shakkii guddaa qabna amma garam akka leebinu wallaallee irraa beektanii amma dargaggeessi gariin gara magaalatti baqataara tokko ammoo kamaatii ofirraa deessee badaaru baay'een isaa kalee amma asmaraa kana waraana guddaa tara mootuu midhaan nyaatanii bulan kana qotee bulaan ureef lallaafaa facaafachuu jira isa gadhiisatti biraa baqachuu jira. Oduma wal qabateen godina Harargee Bahaa aanaa Dadara keessatti gochoonni fakkaatan raawwatamaa jiraachuu jiraatan aanichaa tokko BBS'tti hime. Akka jiraatan kun himutti leenjii waraanaa fudhatanii qeetee sanirraa diina eeydan jechuun dirqamaan nama leenjisaa jiran. Namoota leenjii kana hin fudhannu jaan reebichaatu irratti gaggeeffama. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een gara bosonaa fi magaalaalee gurguddoo baqachaa jiraachuu hime. Haalli kun Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa kan jiru yeroo ta'u dargaggoonni baay'een leenjichaa jibbanii osoo hin taane osoo leenjii gahaa hin fudhannee gara adda waraanaa geeffamuu sodaaf qe'ee gad dhiisanii baqachaa jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa duula maqaa gaachana sirnaa jiru labsuun manguddoota humnaa dadhaban dabalatee dirqamaan kennaati jira. Ameerikaan hoogganaa waraanaa Eertiraarraa qoqqobbii keesse. Wajjirri qabeenya USA ibsa wixata kaleessaa baaseen hoogganaa raayyaa ittisa Eertiraa Jeneraal Filiipoos Waldaa Yohaannis sarbama mirgaa Tigraay keessatti raawwatame keessaa harka qaba jechuun qoqqobbii irra kaa'uun ibse. Sadaasa dabree lola naannoo Tigraay keessatti hidhattoota TPLF fi loltoota mootummaa jidduutti dhalate hordofee mootummaan Ameerikaa waraanni Eertiraa lola san keessatti hirmaate lafa qabate gadhiisee akka ba'u irra deddeebiin gaafachaa ture. Waajjira qabeenya USA'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa ibsa laataniin Jeneraal Filiipoos irra qoqqobbii kan kaa'e sababa lola Tigraay keessatti qaama yakka sarbama mirgoota namoomaa hamaa raawwate hoogganaa turan jechuuni. Daayirektarri muummee waajjirichaa Andirii Gaakii tarkaanfiin har'a fudhatame waraana Tigraay keessatti kanneen yakka sarbama mirgoota namoomaa hamaa raawwachuun waraana hammeessan adabuuf kutannoo mootummaan Ameerikaa qabu agarsiisaa jiran. Ibsa mootummaa Ameerikaa kana booda ibsa kan kenne mootummaan Eertiraa himannaa fi gochi mootummaa Ameerikaa kan bu'uura qabu miti jechuun balaaleffatee jira. Ibsi ministeera haajaa alaa Eertiraa irraa akka jirutti mootummaan Eertiraa xalayaa fi miiran himannaa bu'uura hin qabnee fi maqballeessii irratti aggaamame ni mormataa jee. Ibsa kana keessatti mootummaan Ameerikaa bu'uuruma malee Eertiraa himachuun kun kan jalqabaatii miti jee. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun waraana Tigraay dabalatee guutuu addunyaatti kanneen mirga namoomaa sarban irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufnaa jee. Eertiraan hatattamaa fi dhaabbiidhaan humnoota ishii Itoophiyaa keessaa akka baaftu hubachiifna. Qaamoleen wal waraanaa jiran marii dhukaasaa dhaabuu eegalanii sarbama mirgaa akka hambisan hubachiifnaa jea. Gaakiin bu'uuruma qoqqobbii kanaatiin qabeenyi Jeneraal Filiipoos kan maqaa isaati yookaan nama biraatiin Ameerikaa keessa jiru ni cufama. USA keessatti maallaqa yookaan qabeenyi Jeneraal Filiipoosiif erguus ta'ee irraa fudhachuun ni dhorkamaa jee ibsichi. Mootummaan Ameerikaa miseensonni raayyaa ittisa Eertiraa Tigraay keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun yeroo lolaa turanitti akka dirqiin gudeedu ajjecha namoota nagayaa qabeenya saamuu fi mancaasutti bobba'anii turan jechuun qeeqaa ture. Jeneraal Filiipoos hoogganaa waraana kanaa waan ta'aniif yakkoota kanaaf hoogganaa gaafatama fudhatanidha jechuun qoqqobbiin kun irra kaa'amus ibsi waajjira qabeenya USA kun ibsee jira. Waraanni Itoophiyaa UN jalatti Suudaan abiyyaatti bobbaafamanii jiran bahanii kanneen biraatiin bakka buufamuu fi jaame. Waraanni Itoophiyaa amma Suudaan keessaa akka bahan ja'aman 3,500 ta'an UN jalatti Suudaan kibbaa abiyyaatti bobbaafamanii jiran naannichaa bahanii waraana biyyoota biraatiin bakka buufamuu fi jaamee jira. Sababni loltoonni Itoophiyaa Suudaan kibbaa keessaa akka bahan taasifameef erga wal dhibdeen Suudaan fi Itoophiyaa jidduu hammaachaa dhufeen booda. Guyyoota muraasa dura Itoophiyaan meeshaa waraanaa Suudaan keessaa qabaachaa turte kanneen akka taankilee fi konkolaattota waraanaa gurguddaa konkolaataan Jabuutii keessa yeroo Affaar keessa dabru viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasaa irratti maxxanfamee ture. Guyyoota muraasa dura Itoophiyaan imbaasilee fi qoonsilaawwan biyyoota addunyaa keessaa qabdu 60 keessaa walakkaa akka cuftu ibsite. Isaan keessaa irra caalan cufamanii akka jiran beekamee jira. Kana malees bakka bu'oota ishii gamtaa Awurooppaa keessaa qabdu 8 keessaa 5 gara biyyaa akka galfamu taasiftee jirti. Walumaa galatti Itoophiyaan lola gaggeessaa jirtuun kufaatii diinagdee waraanaa fi dippiloomaasiin akka malee miidhamuun mul'achaa jira. Dhaabbanni USAID himannaa deeggarsa namoomaa uummata Tigraayiif kennamaa jiru finciltoota TPLFiif kennamaa jira jedhu balaaleffate. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa guyyaa irraa fuula Facebook isaa irratti maxxanseen USAID himannaa deeggarsa namoomaa beekaa fi fedhii loltootaaf kennama jedhu balaaleffatee jira. Deebiin dhaabbatichaa TV'n biyyaalessaa Itoophiyaa ABC'n gabaasa isaa keessatti dhaabbaticha hibachuun gabaaseef kan kenname jedhamee jira. Ta'us garuu ABC'n boodarra gabaasa isaa haqee yookaan sirreessee jira. Ministeerri deetan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ridwaan Hussein gabaasa miidiyaalee biyyaalessaatiin dhiyaate dogoggora ta'uu himaniiti jiran. USAID'n dhiyeessii deeggarsa namoomaa
kanneen deeggarsi barbaachisu malee kanneen lola keessaa qooda fudhataa jiran bira akka hin geenye ni hordofa. Haa ta'u malee yeroo baay'ee lafa lolli jirutti qaamoleen hidhatan kanneen deeggarsa barbaachisu ofirraa soorata ni hatu kan jedhe USAID'n sooranni harka namoota hin malle seenuu akka danda'u eeree jira. Torbaanuma kana keessa hooggantuun dhaabbata gargaarsa idil addunyaa Ameerikaa USAID Samantha Power TPLF humnoota isaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baasee maritti akka deebi'u gaafattee turte. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayitti gargaarsa taasisaniif hayyama kennee ture garii akka ugguraman taasisee jira. Mootummaan akka jeetti qaamni naannicha seenuu barbaadu qajeelfama haayameef bitamuu qaba. Dhaabbileen gargaarsaa kanneen akka MSF, NRC fi Al-Maktoum ji'a sadiif hayyama isaanii mootummaa Itoophiyaatiin ugguramee jira. Sababni isaatis dhaabbileen kanneen dhimma gargaarsaa malee dhimma siyaasaa keessa galan jechuuni. Dhaabbileen kanneenis himannaa mootummaa Itoophiyaatiin isaan himatan balaaleffachuun qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliinis mariirra akka jiran ibsuun isaanii ni yaadatama. Tolega qabyamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne sangama daawwattan hanga wajjin ture Munawwar Ahmad ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaal Sinafaana ture qophiilee biraatiin walitti deebina nagaan tura.